Jaalawwi Muhammad waan itti dartu qabdi. Diraamaan araara sobaa biltsiginnaan qopheeffate harkatti fashalaa'uun hidhamtoota siyaasaa godinaalee Oromiyaa irraa fi namoota maallaqaan bitanii mooraa leenjisan qalleetti leenjisuun maqaa waraana bilisummaa Oromoo galchuuf turanitti turtii baatii tokko dabalanii jiru. Namootni diraamaa sobaa waamicha mootummaan naannoo Oromiyaa nuuf godheen galle jedhanii akka dubbataniif mooraa san qalleetti leenjii fudhachaa turan kun jimaata darbee bitootessa 10/2023 eebbifamuuf sagantaan qabameefii ture. Sagantaan eebba isaanii diraamaan araara PP durfame waan irratti barameef mala biraa qopheeffachuuf ji'a tokkoof akka tursiifaman kan dubbate maddi keenya dookimentii haaraa ji'a tokkoof ittiin leenjisan guyyaa kaleessaa bitootessa 14 eegalchiisuu ibseera. Oduma biltsiginnaa keessaa osoo hin baane Shaggar kibba lixaa mooraa Xoollee irraa kiiloomeetira 8 irratti kan argamtu ganda Silkii Ambaa jedhamtu irratti kaleessa bitootessa 14 naannoo Saalaa Qanaa gubbaatti waraanni bilisummaa Oromoo waboon waraana biltsiginnaa waan haleeleef kaabinootni PP naannichaa gara magaalaa Finfinneetti baqachaa jiraachuu maddeen dabaluun ibsaniiru. Miseensi waraana raayyaa ittisaa tokkoof poolisiin humna addaa Oromiyaa lamuun godina Qeellam Wallaggaa magaala Dambidoolootiif Lixaa Wallaggaa Lata Sibuut gooticha waraana bilisummaa Oromootti harkennatan dabalata isaatiif Jaala Caaluu Roobaa. Mooraan waraana biltsiginnaa guyyaadhaa gara guyyaatti diigamuu itti fufuun miseensonni waraana isaa sirnicha gananii ba'uun gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru. Ilmaan Oromoo humnaan ukkaamsamanii fi dantaan gowwoomsee gara dirree leenjiitti erguun hojii loltummaatiin sirnicha akka tajaajilaniif bobbaase gocha badii sirna biltsiginnaa uummata Oromoo irratti raawwatu irratti dammaquun meeshaa fi hidhannoo isaanii fudhatanii gara qabsoo saba isaaniitti deebi'aa jiru. Kaleessa bitootessa 14/2023 godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidolloo mooraa waraana biltsiginnaa duwwaa 7 keessaa miliquun miseensi raayyaa ittisa impaayiratti tokko qawwee turkii tokko hidhannoo guutuu waliin gooticha waraana bilisummaa Oromootti harka kennachuun simannaa ho'aan taasifameefii jira. Miseensonni waraana biltsiginnaa sirnicha ganuu itti fufuun poolisoonni humna addaa Oromiyaa 2 qawwee Akaamaa 2 hidhannoo guutuu waliin godina Lixaa Wallaggaa ona Lataa Sibuu irraa mooraa diinaa gananii wobootti makamanii jiru. Miseensonni waraana biltsiginnaa kun yeroo hojii loltummaatiin sirnicha tajaajilaa turretti gocha hamaa osoo beeknus ta'e osoo hin beekin ilmaan Oromoo irratti raawwanneef carraa kanaan uummata Oromoo dhiifama gaafachaa ilmaan Oromoo qawwee diinaa baatanii achitti hafanis keessaa ba'anii gara qabsoo saba isaanii ABO waboon gaggeeffamaa jirutti akka deebi'an dhaamsa dabarsaniiru. Godina Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessa finxaaleeyyiin Amaaraa konkolaachisa tokkoof gargaara isaa waliin ijjeesuun konkolaataa gubuun dhaga'ame. Bal'inni isaatiif Jaalee Rangameessaa. Ilmaan Oromoo irratti yeroo ammaa miidhaa lubbuu fi qabeenyaa waraanni faashistii Abiy Ahmed raawwatuun alatti humni qabiyyee durii deebisnaan of gurmeesse finxaaleeyyiin Amaaraa maqaa faannoon socho'u ajjeechaa suukanneessaa fi mancaatii qabeenyaa raawwachaa turan itti fufanii jiru. Mana nagaan bahee galuun kan ulfaate uummanni Oromoo dachee isaarratti rakkoo hamtuu arguun qorqalbiin miidhamaa jira. Dheengadda bitootessa 13/2023 godina Baha Wallaggaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa naannoo addaa Guutinii fi Abbaa Musaa gidduutti kan argamtu bakka mandara tokko jedhamu waamtu keessatti finxaaleeyyiin Amaaraa faannoo jedhaman konkolaachisaa tokkoo fi gargaaraa isaa konkolaataa irraa buusuun ajjeesan. Namoonni gocha suukanneessaa kanaan du'an maqaan isaanii konkolaachisaa Abbuyyee Gammachuu fi Darajjee kan jedhamu gargaaraa yoo ta'u isaan lamaan erga ajjeesaniin booda konkolaataas jalaa gubanii deeman. Oromoof Oromummaa balleessuuf sirni biltsiginnaa Oromiyaa keessatti jeequmsa uume ofii jiraachuuf jecha bakkoota garaagaraa irraa humnoota adda addaa waamuun dhiiga lammiilee Oromoo dhangalaasuu tapha siyaasaa godhatee itti fayyadamuun lubbuu qulqullootaan taphataa jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu caasaan biltsiginnaa jiraattota baasii adda addaatiif saaxil Jaalbooree Addunyaa waan itti darqaba. Murni hojjettoota mootummaan miindaa ja'a kutaa jechuun qonnaan bultoota irraa midhaan kiiloon guuruu fi jiraattota magaalaa irraa maallaqa funaanu biltsiginnaan uummata magaalaa Burraayyuutti deddeebi'uun maallaqa funaanaa jira. Godina addaa naannawaa Finfinnee bulchiinsa magaalaa Burraayyuu keessatti bitootessa 2023 daandii cirracha gurraacha keessoo magaalichaa caccabe suphina jechuudhaan qarshii 2,500 hanga 5,000tti uummata irraa funaanaa turan. Maallaqni sun eessa ga'een isaa osoo hin beekamnii fi daandiin sunis hin suphamin dheengadda bitootessa 13/2023 garaagarummaa guyyaa 12 booda qarshii gadaanaa 500 hanga 1,500 uummatni akka dabalataan kaffalu dirqisiisaa jiru. Hawaasni magaalichaa gama isaaniin maallaqa armaan dura kaffalle hoo eessa geessitanii qaala'insi jireenyaa ittiin rakkachaa jiru osoo argitanii akkamiin deebitanii nu gaafattu jechuun yeroo gaafatan deebiin isaanii hawaasaaf kennan ifannaa fi doorsisa malee wanti qajeelaan akka hin jirre maddeen magaalaa Burraayyuu arraata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Daawwattoota hordoftoota irratti biyyoolessa Oromiyaa jaalatamoo oduun keenya guyyaa saafaa bitootes 15/2023 qabannee sanii dhiyaan haa gammasanitti himaa ture aggalgal qophiilaa irratti biyyoolessa Oromiyaa